Akkam jirtan ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin haa gahu. Ergaa gabaabduu qabaa. Ergaan qabu kama namoonni hedduun quba qabanii fi argaa jirtanii yookiin ammoo irratti hirmaata allee jirtan jechuudha. Innis maali? Sarara walqunnamtii kanarratti karaa intarneetirraa jalqabee Facebook fi karaa adda addaatiin waan godhuun danda'amu tokkotu jira. Waan ammoo godhuun hin danda'amne ka odeeffannoo isaa qofa namaa kennamuu danda'utu jira. Kana keessaa ka hojiin hojjetamuu hin danda'u seera addunyaa yookiin ammoo biyyoonni guddatan karaa adda addaatiin iyyannoo namni galfate dhimma namni iyyannoo galfate irratti akka jarri nama dhageettu banuma fi ta'anii moobaayila yookiin ammoo kompiitaruma fiitirraan sagalee ifii dhageessisutu jira jechuudha. San keessaa inni tokko dhimma yeroo ammaa kanaa akkuma isin namni hedduun narrallee beekaa narrallee quba qaba. BBC'n akkuma isin beektan London irraa dabraa. BBC'n sagantaa afaan Ingiliffaa, Arabiffaa, Faarisii fi afaan adda addaatiin Somaaliinis ni qaba. Kana Itoophiyaa fi Eertiraaf illee carraa afaan biyya saniitiin dabarsuu carraa fi sagantaa san karoora qaba fakkaata. Kanarratti akka waan karoora baase jedhama. Karoora kanarratti afaan Itoophiyaa afaan Oromootiin akka BBC irratti dabru gochuudhaaf iyyannoo Oromoon global addunyaarra jirtu yeroo ammaa warroonni hubannoo qabanii fi warroonni dhimma kana hordofan iyyannoo galfataa jiranii. Iyyannoo galfatan san irratti karaa jiranii namni addunyaa tanarra taa'ee karaa iyyannootti galfatutu jira. Innis petition yookiin ammoo karaa iyyannoo karaa intarneetaatiin kan jiru jira. Innis maali? Linkiitu jira. Linkiin sun ka warroonni dhimma kana jala bu'anii hordofan petition kana yookiin ammoo iyyannoo kana galmeessanii iyyannoon kun baay'ina namaa barbaada. Baay'ina kana karaan ittiin hordoftan ammoo linkii namoota hedduu jala argachuu ni dandeettanii. Fakkeenyaaf gaazexeessaa Oromo Media Network London faa isa faa linkii isa jala faa hordofuu ni dandeettanii karaa inni faati information ammaa ni kenna. Kanaafuu linkii san jala hordofuudhaan akkaataa itti jedhameen akkaataa fakkeenyaa fi akkaataa itti buutan anis Facebook jala ni qaba. Haala saniin hordofuudhaan iyyannoo san wantoonni isin guutan maqaa keessan first name and last name egasii email fi jalatti gadi buutanii security code tokkotu jira. San guutanii sign ka jedhu jalatti gootanii kanaaf namni tokko email hedduu fayyadamee maqaa nama hedduu bakka bu'ee sign godhuu ni danda'a. Fakkeenyaaf an moobaayila lama qabaa kan ittiin fayyadamuu danda'u kompiitaraan qabaa. Kanaanuu at least hedduu fayyadamuu danda'a jechuudha emaila kanuma adda addaatiin. Kun ammoo waan just like if share osoo hin taane waan atiin lakkoofsa keessa ooltu waan taheefi waan kana godhuun sarara walqunnamtii haga fayyadamuu dandeenyetti dirqama jedhee ilaalaa. Kana dhimma kanarratti hojjedhaa wal hubachiisaa karaa WhatsAppitiinis gruuppii qabdan wal hubachiisaa namoonni isaan godhuu hin dandeenyefillee emaila jalaarraa fuudhaa namoota waan kanarratti yookiin ammoo aktiiv hin taane yookiin ammoo iyyannoo kana galchuu hin dandeenyellee irraa fuudhaati galchaa fi iyyannoo sana emaila sana itti guutaa fi karaa kanaan Habashaan nu dura akkan dabarree afaan Oromoo afaan BBC irraa dabru akka tahu afaan Itoophiyaa ta'ee BBC irraa akka dabru iyyannoo keessan sagalee keessan kennaa. Kun dhaamsa kiyya. Galatooma.